Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune jirtu qaqqaalewwanii fi gargaarewwan ilmaan oromoo idila addunyaa irratti argamtanii baganagaa taatanii robbi sa'aatii amma jettan tana keessaan isin gahee ani tamuutu bidhaa warri tamuutu bif maatii taatan hedduu takka galatoomaa isiniin jedha warri ganaa haaraa gara chaanaala kiyyaa dhuftan koottaa maatii kiyya ta'anatti dabalama. Like subscribe gochuun maatii kiyya ta'aa isiniin jedha. Obboleeyyan tiyyaa warra immoo maatii kiyya taatan like yeroo hundaa ta'a. Awwala jajjabeessinuu qaqqaalewwanii fi gargaarewwan ilmaan oromoo idil addunyaa irratti argamtanii mata dureen tiyya kutaa salgaffaa leencaafiwaraabesaa oduu durii. Bara durii leencaafiwaraabessa ijoollee waraabesaa sagalii fi leencaa tokko waan nyaatan barbaacha adamoo deemanii laga keessatti arraagessa kudhanii adamsanii qabatanii achi booda leenci arraagessa tokko waan waraabessoo sagaliif kenneef ofii isaatiif arraagessa sagal fudhate. Isaan hojii isaanii aaranii obbo leencoon maaliif tokko qofa nuuf laatee ofii isaatii sagal fudhate jedhan gaafatan. Leencis isin sagal waan taatanii fi arraagessa tokko yeroo isiniif kennamu 10 taatu. Ani immoo kophaa kooti arraagessa sagal wajjin 10 ta'a. Akkasuma walqixa taana jechuudha jedhe. Arraagessa sagalii fudhatee mana isaatti galfate. Waraabessoonni baay'ee aaranii arraagessa tokko qofa fudhatanii gara mana isaaniitti galan. Abbaan isaanii arganii waan leenci isaan godhe itti himatani. Achi boodas abbaan isaanii aaree ammuma deema isaaniif deebisa ishee tokko kanaaf fudhannee deemna koottaa jedhee ijoollee isaa wajjin gara mana leencaatti sokkan. Ijoolleen waraabessichaa abbaa isaaniitiin nuti haa hafu leenci baay'ee cimaadha utuu deebinee wayya jedhan abbaa isaaniitiin kadhatan. Abbaan isaanii isin maal beektuu akka itti irraa isinii fuudhu jedheen. Achi booda yommuu mana leencaatti dhiyaatanii abbaa isaaniin ijoollota akkas jedhen gaafate. Maalidhaa inni akka urjii ifu suni? Ijoollee isaa ija leencaati. Ijoolleen isaas ija leencaati jechuun sodaatan deebisan. Yommuu kana leenci utaalee mana isaatii bahee fuundura abbaa isaanii dhaabbatee maal barbaacha dhuftanii jedhee ija itti babaase. Abbaan waraabessootis fuula leencaa yommuu ilaalu waan naasuun jedhu wallaalee kunoo arraagessa siifinnee hunda isaatu fudhachuu qabda obbo leencoo jedheen. Arraagessa isaa fudhatanii hollachaa leencaaf kennanii ofii isaaniin ijoollee isaanii harka duwwaa galche. Of faarsuun waraabessa hamaa fuula leencaa argitu jechuu jedhama. Obboleeyyuu kiyyaa oduun tiyya asumatti gabaabbattee isinitti dheeressuu agamata duree biraatiin walitti deebinutti turtiin keessan nagaa keessanaaf haa ta'u. Chaanaala kiyya please subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Chaanaala nama kamiyyuu ilmaan oromoo hundaayyuu subscribe godhaa fi gatii wayitiin kaffaltanii walaa jajjabeessinu walaa guddisnu isiniin jedha. Qaqqaalewwanii fi gargaarewwan keenya anatu jira anatu beekaa jechuun gaaf tokko nama salbistii karaa irratti nama hambistii asirraa wanti qayyabannu yookiin wanti fudhannu anatu beekaa anatu ta'aa kiyyatu ta'aa jedhameetiin jedhame gaaf tokko ammoo nama jalatti oolu yookiin nama jalatti kufuun hinafu jechuudha. Anatu kiyyatu ta'aa fi natu beekaa baay'inna kiyyatu caala jechuun hin ta'u. Kanuma inshallah rabbii waan jabaate kulli nuuf haa laaffisu.
waliigaltee rabbi nu haa kennu waliigaltee teena waliigaltee kenniisaa rabbi haa godhu tokkummaa nu haa kennu jaalala nu haa kennu obbichaa jaalachuumti jaalanamummaa jaalala sabaa rabbi nuuf haa kennu isiniin jedha ani tamuutu biidha chaanaala kiyya subscribe godhaa like godhaa isiniin jedha turtiin keessa nagaatti.